Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa tuub nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin qabu. Viidiyoo baay'ee bareeddoo isin isin deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadde isin deemuutiyyuu akkamitti ruuza irraa kireemii hojjechuu dandeenya. Kireemii fuula keenya hojjechuudhaaf finneessa ta'e erga finneesni badee isheen irraa baduu dide san akkamitti akka balleessinu viidiyoo itti aanu ilaaltan jechuudha. Warri chaanaala kanaaf haarawaa taatan ammoo subscribe like gochuu hin dagatinaa isin jedha. Kinoo akkuma argitan wantoota ammasitti qopheeffadhe kanneen walitti daddabala jechuudha. Akkuma argitan waa baay'een qopheesse. Kunniin kaa wanuma mana keessatti nyaannu jechuudha. Nyaatoo mana nyaannu irraa muuzii, loomii, sukkaara, olive oiliidha. Olive oilii yoo qabaattan kokonaatiitti fayyadamuu hin dandeessanii. An kokonaatii waan qabu waan taane eessatti fayyadame jechuudha. Olive oilii baay'ee ittiin dabaltanii ni fayyadamtan jechuudha. Kokonaatii yoo qabaattan kokonaatiitti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Kun ammoo tiyyuu ruuza. Ruuzaan asitti kunoo bilcheesseen jira jechuudha. Sirriitti bilcheessuu qabdanii. Ani bilcheesseen jira waan ta'eef isin sirriitti bilcheessitanii qopheeffachuu qabdan jechuudha. Baay'ee miti. Maankaa ishee guddaa lama yoo qopheeffattan gaariidha. Kun ammoo tiyyuu mixchariidha. Mixcharii isa guddaa kanan qaba jechuudhaani. Ishee xiqqoo sanillee yoo qabaattan gaariidha jechuudha. Kun hojiidhaaf baay'ee namatti hin tolu. Haa ta'u garuu xiqqoo sana waan hin qabaanneef kanumatti hin fayyadama jechuudha. Amma walitti daddabala. Meeshaa kana ammoo tiyyuu kunoo qulqulluu akkanaa yoo qabaattan fi kabaajilaniin keessaa dhumeessi waluma ta'e jechuudha. Qopheeffachuu qabdanii booda walitti kan itti naqatan jechuudha. Amma kinoo akkamitti akka walitti daddaballu waliin ilaalla jechuudha. Ruuza bilcheessitan itti naqxanii. Ruuza baay'ee miti, baay'ee isinitti fakkaata malee baay'ee miti jechuudha. Maankaa ishee guddaa lama jechuudha. Hin bilcheessitanii yoo bilcheessitanii nu baay'ata waan ta'eef. Muuzii ammoo tiyyuu walakkaa isaatti dabaltanii muuziillee walakkaa itti dabaltan jechuudha. Loomiillee walakkaadha. Loomiillee walakkaa itti dabaltanii. Sukkaara maankaa lamatti dabaltan jechuudha. Kun olive oiliidha. Maankaa guddaa isa tokko akka ta'utti dabaltanii. Ani maankaa dhaadhiinti mul'isne dhiifama. Amma kinoo akkuma argitan walitti daddaakeen deebi'ee jira. Baay'ee laslas jedha. Inni bareeda. Meeshaa qopheeffatanii itti ni naqattan jechuudha. Baay'ee bu'aa qaba. Ruuzni kaa dhugumatti bu'aa qaba. Keessattuu erga finneesni nurraa bade jechuudha. Ishee gurraachoftee fuula keenya irratti haftu san ni baasa. Ruuzni ammoo fuula keenya kan goggogee adda duraan fa'aa walitti deddeebi'u tokko fa'aa isa fa'aa diriirsuuf baay'ee qooda qaba jechuudha. Amma yeroo fuula keessanitti dibattan jechuudha. Baay'ee isin waxxara yoo isin irra ture isin waxxara jechuun isin qaba. Isin waxxara nagartan jechuudha. Fayyadamtanii yoo isin irratti goggoge baay'ee fuulli keessan yoo akkanatti harkaan tuytan akka waraqataa isin irratti ta'a. Sana ammoo tiyyuu erga akkasitti isin irratti goggoge sirriitti quba keessaniin ofitti gadi akkasitti diriirdanii jechuudha. Misaaj gootanii akka keessa gadi seenutti gara fuula keessanii gara dhiiga keessaniitti akka gadi seenutti misaaj gootanii ofirraa baastanii yoo ofirraa baastan kaa akka lixii wal harkisa jechuudha. Yeroo hin argitanii yeroo fayyadamtanitti jechuudha. Inni kaa fuula keenya fa'aa ka adda duratti walitti shuntuurmaa ija jalaa walitti deddeemu sanfaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Ija jalaa nu gurraachuusaniif illee baay'ee bu'aa qaba. Fayyadamtanii argitan jechuudha. Fayyadamtanii guyyaa tokko lama osoo hin taane itti deddeebitanii fayyadamtanii kan argitan jechuudha.
Kanaafiyyuu homaa keemikaala hin dabalanne kan nu mana keessatti nyaannu ruuza, muuzii, loomii, olive oilii, sukkaara kanneen hunduu kan mana keenyatti nyaannu waan ta'eef homaa rakkoo nurraan gahaa jettanii wanni sodaattan hin jiru waan ta'eef itti deddeebitanii fayyadamtanii argitu jechuudha. Erga fuula keessan irratti ofirratti dibdanii walakkaa ofirra tursistanii dhiqattu jechuudha. Walakkaa erga tursistanii akkuma isiniin jedhaka innuu isin irratti goggogaa fuula keessa waxxaree qaba yeroo san sirriitti misaaj gochuu qabdan jechuudha.